Hordofaa kan jirtan egaa qophii keenya kanaanii daawwattoota keenya magaalaa Ambootti argamnee barattoota mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa irraa qabxii olaanaa fidan keessumaa akka Oromiyaatti qabxii tokkoffaa fi lammaffaa jechuudha. Akka biyyaatti immoo qabxii lammaffaa warra fidan wajjiniin jira. Rooberaa Azmaraa 652 fidee akka biyyaatti lammaffaa akka Oromiyaatti tokkoffaadha. Biqilaa Caaluu 650 fiduudhaan akka Oromiyaatti lammaffaadha. Akkasuma immoo iddoo biraatti 650 akka dhufellee odeeffamaa jira. Gara Asallaa kanaa barattuun tokko akka 650 fideeme barattoota qaxalee kana waliinanii kanani magaalaa Ambootti argamu. Amma yeroo kana immoo kanan argamu hoteela Abbabichi Mattaafariyaatti. Iddoo kana teenyee immoo waan muraasa isaa waliin haasofnee gara dhufne ammas akka xumuraatti akkan waliin turtan sin affeera. Mee keessumaa amma immoo kan nuti irratti xiyyeeffannu mana barumsaa bultii addaa keessatti haalli itti qo'achaa turtan maal fakkaata? Mudannoon ture maal? Inni muuxannoon gaarii jiru maal fakkaata waan jedhu irraa haasofna. Kanaaf mee Rooberaan jalqabaa. Rooberaan mee gaafa mana barumsaa sana deemtu wanti si mudate maali? Aadaan qo'annaa keessanii achitti maal fakkaata? Haalli itti fayyadama yeroo keessanii maal fakkaata? Mee sirraan jalqabaa. Nuti mana barumsaa asii Amboo irraa dabarre ijoollee 11 taanee dabarre. Kun immoo yeroo achi dhaqnu miirri qabummaa akka nutti hin dhaga'amne, miira maatii keessa akka taanu nu gargaareera. Yeroo dabarru kin obboleessuma koo nama keetaa biqilaa faana wajjin dabarre turre. Kanaaf achis yeroo dhaqnu ijoollotuma wajjin dhaqne faana waliin gareedhaan qo'achaa wal gargaaraa wajjin dabarsaa turre. Kanaaf waan miira addaa waan badaa nutti uumame turre jechaadha. Achitti amma akkuma jenne egaa maatii biraa ba'anii achi dhaquu achi galtanii barattanii waggaa arfan kana maatii yaaduun jiraachuu danda'a. Fira yaaduun ollaa ijoollee qe'ee yaaduun jiraachuu danda'a. Inni kun akkam ture miirri kun? Gara jalqabaa miirri sun baay'ee hin ulfaata. Dhiisii gali faasi gochuu danda'a. Gara jalqabaa maaliif maatii biraa gargar baanee hin beeknu waggaa naannoo waggaa 14 maatii faana jiraannee yeroo sana baanee yeroo galii dhiisii miira dhiisanii galuu faana itti dhaga'amuu danda'a. Garuu immoo ijoolleen achi keessa jirtu akkuma keenya wajjin iddoo garaa garaa irraa gaa dhufneef walumaa keenya wal jajjabeessaa wajjin akka maatiitti waliin dabarsaa. Akkasumas immoo hawaasni mana barumsaa sana akka maatii nu ta'a maatii keenya lammaffaa ta'anii barsiisota kaasee amma hojjettoota mana nyaataa dabalatee hooggansoota hundi isaanii akka maatiitti akka miirri dhaqu qabummaa nutti hin dhaga'amne faana yeroo dabarsaa turanii. Kun immoo miira sanarraa akka baanee of dandeenyee barumsa keenyatti xiyyeeffannee qabxii kana galmeessuun nu gargaareera. Manni barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa isin duras egaa barattoota ciccimoo baay'ee baaseera. Baay'een isaanii yoo keessumaa kanneen biyya alaatti illee iskoolaarii garaa garaa argatanii barachaa jiran jiru. Gaafa waggaa 4 achi turtanii barattan kutaa 9-12tti haamilee akkamii isiniif ta'aa turan warri kun? Ijoolleen mana barumsaa keenya baay'een isaanii sadarkaa gurguddaa irra ga'aniiru. Kun immoo jalqaba kutaa 9 yeroo kaasu nuti haamilee guddaa keessa turre. Baay'ee isaan laallee baay'ee akka isaanii taana jennee mooraalii guddaa keessa turre isaan nu jajjabeessaa turanii. Baay'ee kunis baay'ee nu fayyadeera. Maaliif namni mana barumsaa keessatti baratee sadarkaa akkasii qaqqabe atis viizinii sana keewwattee akka isaanitti iddoo guddaan qaqqabettee hojjettu faamilee guddaan horiira wanti sun. Mee amma immoo gara biqilaatti hin darba. Biqilaanis mee akkam ture aadaan jireenya keessanii haalli nyaataa, haalli qo'annaa, haalli barnootaa akkasiin barnoota keessan itti cimtanii qo'attanii qabxii olaanaas fiddaniif siin kakaasaa ture akkamitti qophaa'aa turtan? Egaa achi keessatti akkuma Rooberaan jedhe ijoollee Amboo 11 taanee deemne. Yeroo deemnu ijoollee wanti haaraan nutti uumame baay'een hin jiru. Ijoollee faana waan taaneefi mana barumsaa bultii addaa keessa immoo wanti guddaan jiru dorgommiidha. Ijoolleen hundumtuu dorgomanii waan galaniif wal dorgomaa turre. Kanarraan kan hafe immoo ijoolleewwan warra nu dursan isaanitti qaqqabuudhaaf akkuma isaanii milkaa'uudhaaf nuti illee carraaqaa turre jechuudha. Keessumaa amma ijoolleen sin dura turan jiru mana barumsaa bultii addaa Oromiyaa barattoota Oromiyaa qofa fayyadan yookaan Itoophiyaa qofa fayyadan miti kan inni barsiisee baasaa jiru. Addunyaadhaaf gumaachaa jira. Gabaa addunyaatiif dhiyeessaa jira barattoota kana qaree. Baay'een isaanii akkuma arginu iskoolaarii garaa garaa argatanii carraa barnootaallee alatti argatanii barachaa jiru. Gaafa achii baratanii ba'an addunyaa keessatti gabaa addunyaa irratti dhiyaatanii of gurguranii jechuun ogummaa isaaniitiin beekumsa isaaniitiin carraa hojii argatanii addunyaa irratti iddoo barbaadan hojjechuu danda'u. Kun abdii akkamii isinitti tora yeroo kana argitan? Egaa haamilee guddaan nu uumee ture. Ijoollee warra nu dursanii yeroo laallu nuti illee akkuma isaanii milkaa'uu qabna jennee baay'ee dubbifna. Saatii keenya illee sirnaan fayyadamna jechuudha. Kan biraa immoo laabirariin illee halkanis hin dubbifna guyyaasi
manni barumsaallee hordoffii nu taasisa. Qormaatallee akkaataa jabeessanii nu qoru jechuudha. Akka nuti jabeessinee dubbifnuu fi nutillee ijoollee sana warra nu dursan laallee milkaa'uudhaaf baay'ee carraaqaa turre. Itti fayyadama yeroo irratti maal fakkaata? Mee fakkeenyaaf amma nyaata kaaffeedhaa nyaattu qo'achuudhaaf laabireeriin ga'aa jira. Yeroon qo'annaa keessanii yeroo qabdan hundatti fayyadamaa turtan moo akkuma mana barumsaa iddoo biraa yookiin akkuma warra kaanii yeroon taphaa wayii jira, yeroon waan biraa irratti dabarsitan tureera? Mana barumsaa bultii addaa keessatti yeroon karooraan geggeeffamna, sagantaa qabna. Sagantaan boqonnaas jira mataa isaa danda'e, yeroon dubbisaas yeroon kaaffees jira. Kanaaf yeroon callifnee balleessinu tokkoyyuu hin jiru. Haaluma sagantaa keenya irratti hundaa'uudhaan yeroo tapha kubbaa miilaallee taphannu yeroo laallus yoo ta'e isa irratti hundaa'uudhaan geggeeffamaa turre. Ijoollee qofaan illee osoo hin taane manni barumsaallee hordoffii godha kanarratti. Ijoollee kamtu yeroo isaanii sirnaan fayyadama kan jedhu kanarraa ka'e. Mee Biqilaan mana barumsaa sanatti ijoollee ciccimoo baay'ee barata. Isin amma qabxii olaanaa fiddanii ati akka Oromiyaatti keessumaa qabxii lammaffaadha. Namni biraas iddoo biraatii qabxii kana haa fidu maleeyyuu waldaa sana keessaa jechuu kootoo kan immoo barumsa bultii adda sana keessaa nama lammaffaadha. Qabxii akkasiin galmeessa jettee yaaddeettaa moo akkam ture mee hawwiin kee yeroo qo'achaa turte 12 qoramuuf jechuu kooti? Qormaata kutaa 12ffaa qabxii bareedan fida jedhee karoorfadhee hojjechaa ture. Kana jedhee sirriitti dubbisaan ture sagantaadhaani. Akkuma immoo cichee dubbisaa ture qabxii kanallee fiduu danda'eera. Egaa akka maatiitti hoggaa furachi keessa wajjin dabarsitu mudannoon garaagaraa ni uumama. Garuu amma mudannoo addatti na mudate jedhee akka itti yaadadhu amma naan dhufne. Mudannoon koo yeroon kutaa 10ffaa barachaa ture Bishooftuutti barachaa turre halkan sirriitti dubbisuu jedheetanii guyyaa nan rafan ture. Guyyaa ta'e akkuma yeroo kaanii rafaan ture. Saatii dabarsee tan rafee innaan dammaqu halkan saatii tokko ture. Hirriba baay'ee waan hin rafeef waan bari'e wayii natti fakkaateyyuu gaafan ka'uu ijoolleen kaaffeedhaa deebi'aniiru. Anillee mana barumsaa deemuudhaaf jedheetan yuunifoormii uffachuudhaaf yaadaa ture. Sana booda takka tureetu naa gale. Mee ati keessumaa qormaata kutaa 12ffaa kana qormaata biyyoolessaa herreega 100 keessa 100 deebiste. Mee kun attamitti ta'e jaalalli herreegaaf qabdu barnoota herreegaatiif qabdu mee akkami? Jaalalli ani barumsichaa qabu akkuma jirutti ta'e amma akkuma ijoollee wajjin barannu beekan qorumsi herreegaa mana barumsaa sanatti fudhannuu fi haalli barumsaa baay'ee kan haala mijataa ta'edha. Qorumsichis qorumsa isa intiraansii fudhanneerra baay'ee hin cimaa. Kanaaf isaa jennee baay'ee of qopheessaa turre mana barumsaatti. Moodela garaagaraa nu qoranii gaaffii shaakalaa nu kennanii nu qopheessaa turanii. Rilaatiivlii innaa ilaallu qorumsi intiraansii fi qorumsi mana barumsaatti qoramaa turre wal caaluuf waan isa cimaadhaa gaaf qopheessaa turreef yeroon intiraansii qoramu qorumsi herreegaa sun natti salphachuu danda'eera. Sababa kanaaf 100 galmeessisuu danda'e. Mee isin waldaa misooma Oromiyaatti yookaan mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaattidha kan isin barattanii waggaa 4 achi keessa turtanii duras barumsa barataa qaxalee waan taataniif achi dorgomtanii achi seentanii waldaa misooma Oromiyaa argaa seentanii immoo yeroo argattaniitu jedhee yaada sirriitti qabamtanii barachuuf illee yeroo keessanitti fayyadamuuf illee tarii amma achi turuun keessan akkasiin yeroo keessanii fi humna qabdan yookaan poteenshaalii qabdan hunda baaftanii hojiirra oolchitaniif sin gargaareera moo utoo kana caalayyuu dadhabne hojjennee irra ta'e kanaa oliyyuu galmeessuu dandeenya jettanii yaaddu? Manni barumsaa sun baay'ee nu fayyadeera. Mana barumsaa sun galuun keenya baay'ee maaliif envaayiroomentiin achi keessa jirtu murteessaadha. Envaayiroomentiin achi keessa jiru immoo waa'ee barumsaadha. Hiriyoonni keenya wajjin deemnes kaayyoon isaanii barumsuma ijoollee qaxaleetu dorgomee achi seenee. Kanaaf wanti sun baay'ee akka jajjabaattee barumsa kee irratti qofa fookas taatee hojjettu nu gargaareera. Haa ta'uyyuu garuu otoo baay'ee kanaa ol galmeessuu hin dandeenye ture jedhee nama naa garu. Bifni barana itti qoramnes bifa kana dura baratame irraan adda waan ta'eef wanta akkasii kun xiqqoo isa galmeessuu dandeenyu irraa gannu buusus qabxii kanaa ol galmeeffamuu akka danda'u nan amana. Tarii haalli baranatti qormaanni kenname kuni yuunivarsiitii garaagaraa deemuudhaanidha kan qormaanni fudhatame. Inni waan simmiidhe qabaa yookaan muddama wayii keessa sin galcheera isin akka dhuunfaa keessanitti maaltu itti dhaga'ama?
nuti amma manni barumsaa yeroo achi turretti yuunivarsiitiitti qorama yeroo jedhamu manni barumsaa hayyuu xiinsammuu waamee wantichi akka waan addaa akka hin taane xiinsammuu keenya irratti akka hojjennu akka amansiisu gargaarsa garaagaraa nu gochaa turanii wanti sun baay'ee nu fayyadeera. Akkasumas immoo mana barumsaa sana doormii tokko gaa jiraannuuf ijoollota afaan bakka tokko gaa jiraannuuf yuunivarsiitii yeroo deemnu wantuma sana gaa tureef waan addaa baay'ee nutti hin uumamne garuu bifa haaraadha isa jedhu kana xiqqoo keessa keenyatti uumame malee waan amma kana miidhaan irraan ga'es hin jiru. Ati maal ta'uu barbaadda fuulduratti? Maal barachuu barbaadda mee? Ani gara fuulduratti gama teekinooloojii kanaan sooftiweer injiinarii ta'ee biyyi koo uummata na barsiisee sadarkaa kanaan nagee beekumsaa fi muuxannoon horachaa deemu kanaan gama teekinooloojiidhaan sadarkaa addunyaatti akka dorgomtu taatuuf gaheen irraa eegamu hundaan ba'a. Maal dhaamta barattoota akka keetiif barattoota mana barumsaa bultii addaaf illee akkasuma immoo barattoota iddoo biroo jiraniif illee akka isaan baratanii cimanii qo'atanii abjuu isaanii milkeeffataniif? Inni jalqaba kaayyoo qabaachuu qabu. Wanta sanaaf xiqqeeffatanii kaayyoo qoteedhaan itti hojjechuu qabu. Deebi'ee immoo yeroo keenya karoora baafannee yeroo keenya haalaan fayyadamnee taanaan wantoota fayyadamuu dandeenyu maatiriyoolota garaagaraa kitaabota garaagaraa gaaffiilee garaagaraa hojjennee seeraan sirriitti of qopheessine taanaan qabxii kanaa ol galmeessuu akka danda'an hiriyoota na booda jiraniif dhaamuun barbaada. Dhumarratti immoo akkasumas qaama galateeffachuu barbaadu jira. Waan kana milkeessuu danda'e dhamaatii qofaa miti. Akkuma dura sii kaasaa ture manni barumsaa nu cinaa ture. Barsiisonni keenya baay'ee gargaarsa garaagaraa nu gochaa turanii. Maatiin koos gaman barbaadu hundaan na cinaa dhaabbachaa turanii na jajjabeessaa turanii. Hawaasa mana barumsaa hunda wajjin dabarsine sana galateeffachuun barbaada. Cimina gargaarsa keessanii sadarkaa kana qaqqabneerraa galatooma. Mee gammachuu maaltu sitti dhaga'ama? Isin amma fakkeenyaaf jiraattota magaalaa tokkootii iddoo tokko jiraachaa turtanii achi keessaa qabxii sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa argattanii darbuu keessan jechuun haamilee akkamii isinitti uuma? Gammachuu illee akkamii qabdu? Dhugaa dubbachuu fi gammachuu guddaan natti dhaga'ame gaafanii qabxicha ilaalu kan rooberaas illee yeroo sana argeen ture gammachuu guddaan natti dhaga'ame isaan illee yeroo sana bilbilee baga gammadde jedheeni innis akkasuma deebii akkasiin haalaatee ture. Mee hawwiin kee gara fuulduraa maali? Amma akka fiiziksii barattu fiiziksii jaalattu natti himteetta. Hawwiin kee fuulduraa maali? Maaliif hawwitammoo waan sana? Gara fuulduraatti kan inni barachuu barbaadu damee fiiziksii keessa astiroofiiziksiidha. Fiildii kanas immoo kan inni filadhee fi qorannoo hawaa kana wantoota hawaa keessa jiran kana qorachuu baay'een barbaada. Biyyi keenya illee karaa sana sadarkaa guddaa irra geenyee turre yeroo dura ammallee akka duraa ta'uu baatu jechuudha. Anillee seenaa dura ture sana deebisuudhaaf cimeen hojjedhadhee yaada gara fuulduratti. Mee akka waliigalaatti immoo ijoollee amma mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa keessatti barataniifis haa ta'u barattoota warra kaaniif mee akka dhaamsaatti maal jettaan ergaa jechuudha? Kanan ijoollee na duuba jiraniin jedhu namni kan milkaa'u yoo jabaatee hojjetedha. Yeroo isaanii sirnaan fayyadamnaan sagantaa baafatanii dubbifnaan haamilee qabaatanii kaka'umsaan hojjennaan wanti isaan hin milkoomneef hin jiruun jedha. Ayyee galatoomii. Ayyee daawwattoota keenyaa qophii as magaalaa Amboo dhufnee barattoota mana barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa irraa qabxii olaanaa fidan qabxii tokkoffaa fi lammaffaa jechuudha. Rooberaa Azmaraa fi Biqilaa Hacaaluu wajjin turtiin goonee kana fakkaata ture. Waan nu waliin turtanii nu daawwattaniif ulfaadha isiniin jenna. Qophii kana wajjin kanan ture Ayyaanaa Cimdeessaati. Ogeettiin kaameeraa keenya Hawwii Gurmuuti, konkolaachisaan keenya Naannessaa Lamuuti. Warra iddoo kana immoo hoteela kana nuuf heeyyamanii as teenya kaasoo nuuf heeyyaman magaalaa Ambootti hoteela Abbabeechi Mattaafariyaa hedduun galateeffadha. Qophiileen televezyiinii OBS hafan kanneen birootti fufu turtii gaariin isiniin jedha. Isinis immoo ulfaadhaa milkaa abjuun keessan isiniif haa milkaa'u. Yeroo ta'e immoo waan guddaa irra geessanii deebinee wal agarra jedheen abdadhaa. Galatooma. Galatooma isinis.